Redu atante miidhama kan kee buqqa'uu kan kee boruni duutaa warri biraa wayin dhufa atiin baqattaa ati waa ofirraa dhoorguu hin dandeettu baddee si balleessu jira namni kun si'uu teerarii sin naqanii lafa si dhiphisuu abdii si kutachiisuu namni kee du'aa jiraachuu sitti himu jalaa fuudhee kun illee dibbeen yoo ati dhoofte sagalee ati dhoofte kana fuutee dabarsitee jechuudha. Gadalmaamitu waliin qilee yookaan ammoo gartee gon yoo afoo jiraate ammoo gonni sagalee tantee waan jettee jedhee si jalaa fuudhaa jechuudha. Warri isaan akkasii qopheessan godni kagartee waa takka keessa hin jirre goda jechuun waan banaa tokko garte dibbee garaan isii banaa maalittiidhaan akka iyyitu gubbaa isii erbee jiisanii itti hidhan jechuudha. Eegasii fuudhanii dhayan yeroo ati dhoofte dibbee ni iyyiti maaliif iyyiti keessa qullaa keessi qullaa jechuudha takka keessa hin jiran yoo ati ilaaltu haga biraa geetti yoo ati ol fuute qullaa dibbee hagam ga'u kana fuudhanii gartee muka lama fuutee. Takka gamaan takka gamasiin dhoofta yoo feete takkaan dhooftaa jechuudha. Ni iyyiti isiin. Maaliif iyyiti? Tumnaan iyyiti isiin. Maal fiddi? Warra isii jiru kana nashaaxaa. Nashaaxaa beektu wanna mooral yookaan ammoo wanna itti horti. Hamilee. Namoonni kun iyyanii isii jala ka dhiichisee ka sirbe waan fedhe haa ta'u dhukkeen irraa baatee dafqa fixatee yeroo isaa gubee asii gala takkaan hin galu. Paartiin siyaasaa Oromoodhaa akkas taate kanaaf wanni kana irra isin gadhuun maali Gibsi illee hadha warroota akkasii kaastee deemtu kanneen facaasteetu mataan isiitu jechuudha. Ilmi abbaa fakkaate isiniin jedhame mataan isiitu kanaan garas deebitee isinitti hin dheeradhu na uffolchaati. Kanaaf basaasotni bakka irra isin jiru basaasonni hedduun qabaman warra dahaba biyya keessaa saamaan kontirbaandii gaaza fa'a biyya keessaa gaaza mootummaan garaan akka godhee galchu kana baasanii karaa Suudaan karaa Eertiraatiin Shaabiyaan jechuudha haga Yamanitti. Asiin karaa keenya wanni hedduun dalagamaa ture. Warroonni kanaaf gartee waan hedduu biyyattii keessatti meeshaa lolaa illeegaal kontirbaandiidhaan asii achi deddeebisan kunniin haga lammii Suudaaniitii fi Yaman akkasuma warra Gibsii, Shaabiyaa, Tigraay, Faannoo haga shaniin baatuttuu wal keessa jiranii. Abbaan waan kanaa ammoo eenyutti jetta warri warra kana bobbaasee dalagaa jiru TPLF jechuudha. TPLF waan kanniin qophii guddaa namoota qopheessaa turtee tokko lafa barsiisuu yoo lolii ta'eef kaaniif ammoo kontirbaandii kanarratti lafoota daabni jiru daaba qotanii baasuu meeshaa lolaa gartee biyya keessa facaasuu kaayoon isaan qaban biyya tan akkasiin hin tasgabboofne godhuudhaaf Shaabiyaan yeroo dheeraa waan irratti dalagaa turteef Suudaan fa'aa waliin ta'uudhaan akkasuma basaasa gartanii istirateejii waraanni biyyattii jiru adeemsa uummanni akkaataa itti jiraatu raayyaa ittisa biyyaa mootummaa kana irratti warroonni dalagu mootummaan qabee harkaa qabaa kana qorannoo guddoo irra geggeessaa jira. Yeroo bal'inaan wanni kun gabbayee gurraan isin geennaa jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo dhiifama nama folchaa jecha gabaabtu akka jennee inshaAllah adda dhaamannaa maal isin jechuu barbaade. Warri akka Oromootti nuti Oromoodha. Hadha duuba deebinee yoo waan hedduu laalle uummanni keenya bakki inni jiru fagoo jirra. Kama ambi dhufee diinu keessatti dalage nu keessatti dalage maaliif? Namni keenya inni gattaa'ee seenaa qoratee waa jedhu xiqqaa. Nama gabaabaa. Namni wanni kun dharaa dhugaa jedhee kaa'a. Akkuma duratti isin jedhe rakkoon nu qabnu maali? Warri adda bilisummaa Oromoo jedhanii ABO keessa kalee ijaarame. Ijoollummaa irraa achi keessa guddate. Hadha as deebistee bilisoomne waa arganne yoo jetteen sirraan fudhatan. Nama hedduutu na dubbisaa, nama hedduu wal garraa, nama hedduu wal beeyna. Sirraan fudhatan. Maaliif? Akkaataan uummanni keenya siyaasaa kalee itti hubatee fi hadha itti dhufte gargari tokko. Inni lammataa uummanni keenya ka eegaa ture adda bilisummaa Oromoodha yeroo jedhan adda bilisummaa Oromoo yeroo jedhaniin Leencuma fa'aa fi Daawud fa'aa fi warrootuma kalee qabsoo san keessa jira as dhufuuf eegan isaan. Warra kaafaa ollee ati ilaalte warri amma nu mormu kunniin kaafaa uumaa dhufee biyya bulchatti eegan. Isin galaana gaariitti. Warri wayiillee gandii wayiillee ganduma isaaniitti dhufaa eegan. Baraa wanni amma nu dhibde rakkoo nuuf fiddee biyya keessatti uummanni Oromoo itti diigame tana. Yoo ati ilmaan sikkoo mandoo bira dhaatte namoonni murtaayan maraa miti namoonni murtaahanii Jawaar jagna keenna beekaa keenna hayyuu keenna siin jedhan. Nam biraan dhagaa nama. Wanna feeteetti mati sirraan fudhatan. Yoo ati Wallagga dhaatte marroo malee waan biraa dhagahuun barbaadan sirraan fudhatan. Haga feete waan feete godhu. Fakkiif kutaa kanneen isin kaase. Kutaan Oromiyaa Jimmallee dhattu nama jala deemuu qaba. Shawaalleen, Gujiilleen, Booranillee, Harargeellee.
Uummanni kun kan irra guddaan kutaa Oromiyaa guutuutti dhaqxe adda bilisummaa Oromooti. Ijoollee lafaa dhufan amma dardaramee ilaali. Kaayoo adda bilisummaa Oromoo san kalee artistoonni haala adda addaatiin san dhagayaa guddachan. Har'a uummata kana sobuu barbaade mootummaan kun. Uummata Oromoo sobuu barbaade osoo bu'aan gooneef osoo nagallee hin buufne sobuu danda'a. Akkam godhee? Warroota adda bilisummaa Oromoo uummanni jaalatu kana fuudhee taayitaa itti kennee alaabaa tana fuudhee gadi fannisee warra sanii dantaa wayii horii afaan kaa'ee jechuudha. Gabaabbar mootummaan kun mootummaa dharaa yoo ta'e namoota namni jaldeemu Jawaariin gaafa fuudhanii galchan san fuudhanii Jawaariin waan maal barbaadda abbaa jedhaniin illee hangoomoo maal barbaadda si kenna lakka hangoon barbaadda maal jennaan dalaguu barbaadda birri barbaadda jedhe haga inni danda'u afaanii cuqqaalan. Namtichi nama quufuu miti hin teenne gadi harki ana barate murquu soosoo jedhani. Akkasuma mootummaan kun fuudhee fedhii namootaa yoo itti kenne akka mootummoonni dabran namoota uummanni isaan dhagahu hattuu jajjabduu Oromiyaa keessa jirtu maal godhaa fuudhee aangoo kennaaf. Yeroo gabaabduu takka waggaa takka yeroo ga'uuf kenneefi gaaf kaan kabalee yoo dalaguu baattan mataa isin irraa guura jedhaanii ergamtuu taati lamu. Gaafa duraasa yeroo gattaa'ee lafan baratin haga lafan baratin haga gartee nama adda baasee waa hunda addan bahiniif wayyaan illee akkas goote namoota gartee uummanni dhagoo kana fuudhanii afaanii waa dirgin godhanii kaan hangooti kennanii kaan doolara maranii afaanii cuqqaalan. Waggaa takka lafa barattee gaafa irraa baate waamanii adabattee waliin daladdamu mataa sirraa buqqifnaa jedhaniin. Nama lama sadi baasanii kan Oromoo kana afuun mataa irraa buqqisan. Dhiirsa kiyya jedhee gaaf kan qamisii godhateetii jalaggala jechuudha. Akkasii ofirraa qaban. Maaliif? Biyya saammachoo deemanii uummata bulchuuf osoo hin taane tooftaa saniin deeman. Mootummaan hadhaallee osoo kaangoo jabeeffatu ta'e osoo kan dharabdhaatiin deemu ta'e gabaabaan akkasuma. Namoota ammoo gayyaatu gaddu maalii jinni Jawaarii lamma maal jedhan kanneen hayyoota jagnoota jedhee mootummaan kun iddoo godhee asii achi fuudhee jara malee jedhee paarlaamaa marra mul'isee bakka hunda oluma dhaabeetumaan gaafa waan hunda sirreeffatee irraa ba'e yookaan akka Mangistuu Hayilemaariyaam Hayilasillaasee boolla takkatti rashanee guuraa yookaan ammoo akka Mallas Zeenaawiidhaa chaansii kennaa fi na walii adabattanii daladammoo mataa isirraa guura jedhaa nagaan deemaa jechuudha. Mootummaan kun akkasiin garuu wanni inni irra dhufe. Ganamuma irraa shira takka malee nam tokko osoo inni osoo kijibin. Maaliif ni beeka jarallee ni beeka. Hunda isii waan iyyuu kana akka waa takka hin finne akka hin oolchine hin godaansifne iyyitu akka gaarii beeka muummichi ministeeraa bakka tana naa qabadhaa Oromoon akkamiin beeka jechuun nama tika ture dahinnatti akkamiin isiniin gala akkam jedhes dahinnatiin beektanii insaa nama ijaare nama kennaa waan hin galiin takka isiniin ilma Oromooti nama obboleessa ajjeesanii qabsoo manaa baay'ee abbaa rabbi isaanii haa araaramu obboleessa waliin eega ajjeesan jedhan ilma isaanii duratti ajjeesanii haa irraa jiilaniif gadhiisan nama abbaan isaanii waan namni tokko adhakaa haa caphu iyyummaan tun nama cabsiti. Nama seenaan abbaa qofti aabbichuu miti. Seenaan Ahmad Ali Rabbi Jannata isaan haqas dalagan qofti. Sun qofti jechuudha. Aabbichuu jalatti gajjedhee ilmi namaa bulu goote jechuudha. Aabbichuun dalaganii miti. Isni galee namni kun nama amma namni keenyaa si achi deemu anaasi caalaa Oromummaaf sabboonummaa qabu. Maaliif? Nama tokko hadha Amaaraa Oromoo Tigreetti insa jechuun tika. Dahinnat akkasii galuuf. Keessa turee nama akkasii ajjeesisee garafee garafsiisee miidhe jedhu dhageettanii takka. Bara abbaa insaati tika. Dhageettanii takka? Hin jiru. Nama seenaan isaa gandarraa eegalee jeneraalonni ka Tigree ka Amaaraa dhiisa Oromoon Oromoof silaa jabaa mucaan kun jettiin ka Amaaraa Tigree sabaa sablammoonni nama amanamaa nama gaarii nama faxina nama nu'uun jeneraalonni Tigree Amaaraa Oromoo wal bira ta'anii interviyu dhageettan fakkaata wannaa san viidiyoo san hin qabu warri biraatiin ni fida gaafa lola baadimmeedhaa waan namni kun dalage lola baadimmeeti bara nama abdii fiixee isinii gabbaasee hedduun keessan dhageettanii asiin dura nama taa'ee isa jalqaba mallasii namni surree keessatti alba'uufi isaaf seera kalee dabre namni guutuun sodaatu dura taa'ee sodaa takka malee hattuudhaa ministeeronni warri biyya bulchaan akka uummata saamaniif
biyya tana godhaa jiran dubbate. Namni beekaa gaafas hin beeku jagnummaa keessaa duutaa bara. Kanaaf namoota jiran guutuu isaa nama qajeellotti beekuu jechuudha. Eenyu akka ta'an. Na uffolchaa isinitti hin dheeradhu jecha gabaabduu abdii fiixee tana. Maaliif? Omar lammii Ameerikaa hidda dhalata Somaaleeti. Umurii ishee Soofii hoogganoota gameeyyii sana mufachiisan hedduutu keessummeessamaa ture jedha. Kanneen umuriin dargaggeessa ta'anii fi siyaasa OPDO keessatti nama reef boquu ol qabachaa jiran keessaas Abiy Ahmed namni jedhamu tokkos sodaa malee dhimmoota jajjaboo kaasee akka hoogganoota sana qeeqaa ture gabaaseera Addis Fortuun. Waajjiraalee federaalaa dabalatee hanga raayyaa waraanaatti akkasumas dhimmoota meetikii fi dinagdee biyyattii ilaalchisee loogiin sanyummaa ifatti akka mul'atu namni tuqe sodaa malee hangaa'ota sana balaaleffate dargaggeessa kana ture akka Addis Fortuun jedhutti. Dargaggeessi kun itti dabaluunis raayyaa tika nageenyaa biyyattii meeshaa ittiin uummata hacuucan ta'uun akka tajaajilaa jirus ibseeraa jira. Hoogganooti gameeyyiin walii isaanii gidduutti malaammaltummaa fi firaan hojjechuun akka wal komataa turanis bal'isee lafa kaa'eera. Namooti haati warraa isaanii daldala keessa hin jirreef biyya alaatii herrega baankii hin qabne harka isaanii akka ol baasaniifis gaafatamuu isaanii Addis Fortuun tuqeera. Maaliif karagaa kan isin fide? Namni kun OMN gubbatti dubbate. Abdii fiixee. Nama gaafa Daawud Faat Asmaraa teettee ilmaan Oromoo fichisiistu. Laggasaa Wugii yeroo 20 tikara waan tureef inni beekuuf ni ajjeefamaa jira jedhee bilbilee ni gaafatan Daawudiin. Maal jedhee waa akka ta'e dhugaadhaa jedhe. Warri adda muummicha ministeeraatiin wocaan muummicha ministeeraa mindaa'uu fi waraana dabalisummaa Oromootii $500 ergaa ture muummicha ministeeraa miidiyaa gubbatti dubbatame. Eenyu goote mee atiin adda kijibdu dabalisummaa Oromootii kalee qabsaa'ota Oromootii namni $500 miti. Birri Itoophiyaa 500 ergite mee hagamna harka ol baas. Warra hadha isin jechuutiin jiru na ofolchaa. Warri hadha Jawaar yoo ati gaafate dabalisummaa Oromootii birri takka ta'edhin seenti akkan kennin. Seenti. Kitaaba muummichi ministeeraa kataban gubbaa maqaa wajjin jira. Namoota mana hidhaa keessatti akkan ajjeefame. Miseensota dabalisummaa Oromoo hoogganoota dabalisummaa Oromoodhaa kan muummichi ministeeraa lubbuu isaanii baraaran jechuudha. Een gaafa Mallas Zeenaawiidha. Hangoo qabaniin. Nama waraana keessatti OPDO keessatti caasaa ijaaraa ture mootummaa Mallas irratti. Hadha lafumaa oliyaan mee guyyaa takka hadha lammaallee lubbuun jira gabbayee namni OPDO illee lammaan Oromoof waan akkasii dalage waan akkasii godhe nama ijaare jedhu naaf yoo ilmaan Oromoo nyaate malee. Eka Oromiyaa akka hundatti illee olaal. Lammaan Abbaa Duulaa Gammadaa maal jedhe gaafa boombii jeneraalota irratti walgahii irratti bakka nu agarsiisa irratti nu darban addunisummaa Oromoo jechuudha. Nu darban rabbi nu baasee achi kaanee yeroo ijoollee san qabne ajajoota lamaan malee kaawwan mara hin qabne jedhe. Galata lammaadha hin qaba viidiyoo siillee ammallee poost ni godha. Lammaan warra adda bilisummaa Oromoo ka hidhame isa irraa eegalee jechuudha. Miseensa adda bilisummaa Oromoo fakkaatee keessa hidhamee warra san guutuu nu ficcisiisaa ture jedha akka nuuf hin dhugartee adda baasee jechuudha. Kanaaf hoogganoota miseensota adda bilisummaa Oromoo ajjeesaa ture isa mana hidhaa keessa jechuudha. Anaami ka jedha Abbaa Duulaa Gammadaati. Laal Oromoo rakkoo nu qabnu laal. Oromoo laal lubbuun tun asiin baati malee gadi hin baatu hin sodaatin abshir. Waa tokkollee siidhaama namni waa sodaatu. Namoonni kolkolleen amma ati jala yaatu kanatu hangodhu dhufa yoo jette wallaahi si caalaa wallaalaan hin jiru. Si caalaa namni dubbiin hin galini waan beekni hin jiru. Namoonni adda maqaa siyaasaatiin deeman tokkoon isii siyaasatti hangodhufuu dhiisi. Hangodhufuu dhiisi. Irra guddoo warra kanaa mana murtiidha tanii hidhaa duuduu deeman. Yakki dikki biyyattii irratti hin dalagamne. Lubbuun ilma namaa hadha badde tana naa qabadhaa rabbi umrii nu haa dheeressu anaafisi. Nama ajjeesanii harree fe'anii jinni as oofan jedhan kana duuba guutuu ka jiru eenyu warra kana. Mootummaan hadha jiru mootummaa teekinooloojiin gargaaramee ragaadhaan waan hundaa kaayaa deemaa jira. Maa gadhiisa Jawaariif Baqqalaa fa'a. Tigiroota maa gadhiisa hunda isaa hadha nama hidhee mootummaan kun akkas godhee hin barbaadu. Mana murtii kaleessullee hin qabu hadha. Maaliif hunduu keessa irratti dalagaa jiru manni murtii illee hundi bakki hundi. Maali garee eessa dhaqan? Yoo du'an isaanuu du'an yoo jiraatanoo Ameerikaa Awustiraaliyaa kana intarpuuliidhaan galchuu deema abbaa kiyya.
Diyaaspooraan ala kana taa'ee waggaa torban kana mootummaa kana irratti duule warra lammii Itoophiyaa Ameerikaadha. Kaka Mustafaa lammii Ameerikaadha. Mootummaa Ameerikaa lammii keettu akkana godhee lubbuu namaa balleessee akkana godhee jedhee himachuu deema. Mootummaan Ameerikaa waan biraan jedhu ragaas fidi. Gaafa ragaan itti dhiyaate hoo wama lama tokko dabarsee kennuu mootummaan sun achi mana murtii ofii kaleessee itti murteessu. Seera qabdi Itoophiyaa fi Ameerikaa waliin galmeessite. Awustiraaliyaa, Kanaadaa biyya feete dhaqe. Mootummaan kun tokko tokko guuree lafa kaa'u jira. Ragaa wajjin. Lubbuu namaa baddu waan hadha dalagamu. Horii ba'u. Doolara meeqa seenee eessa seenee eenyuun bira seenee eenyu kennanii eessa dhaqee. Eenyutu eenyu waliin dalagaa jiraadha. Naa qabadhaa jetan. Akka gaariin naa qabadhu taa'e namoonni meeqaadha biyya ba'uu hin danda'an qabeenya sossoosuu hin danda'an amma Itoophiyaa keessatti guyyaa san eeggatan guyyaan isiniin jedhe. Heerri biyyaa jijjiiramuu deema marii biyyoolessa wanni hedduun balaa isaan takkaadha arginiif nama hadha xiqqeessanii salphisanii dhiiga namatti taphatanii dalaguu dhoorganii nama sakaalan kana salphatanii akka wannaati guyyaa gartee isaan xiqqaatanii karaa gubbaa itti tufuu gaafa hidhaabaa illee fuularra itti tufuu deemtu dhufuu deemu. Dhugaa nama hundaa galtanii dhiiga ilmaan Oromoo akka itti jigsan akka itti wal nu nyaachisan